Obboleettiin Raachuu Tasfaayee hawwiin tan torbaan tokko dura gara Itoophiyaa dhufte amma immoo deebitee gara biyyarraa dhufte gara biyya Faransaay deebi'aa jirti. Gaafa durii miira tokko qofa ture miira gammachuuti har'a immoo miira wal makatu jira. Keessaafuu isii irraa akkuma suuraa irratti argaa jirtan humnaan biraa deemaa jirti garaa ofii gadi hidhattee dirqama waan ta'eef biraa deemaa jirti. Raachuun immoo torbaan tokko isii bashannansiisee bakka hunda isii geessee wantoota kana dura itti dhagamaa ture kophummaa kana dura itti dhagamaa ture akka obboleessa gaarii qabdu akka immoo fira gaarii qabdu itti agarsiisaanii ture kunoo har'a immoo dirqamaan kaatee biraa deemaa jirti. Kun hundi wanni xiinsammuu isii keessatti kana dura galmaa'e wanti akka addaa jiraachuu adda dhalachuu san hunda sammuu isii keessa ture keessaa dhiqee sammuu nagaatiin gammachuudhaan geggeessaa jira. Garuu isiin immoo dirqamaan biraa deemaa jirti. Sababni Raachuu obboleessa akkanaa qabaachuu isii kanaan dura waan hin beektu ta'eef amma immoo obboleessa gaarii nama jabaa akka qabdu waan argiteef dirqamaan biraa deemaa jirti. Raachuu koo wanni siin jedhu rabbii yeroo gabaabaa keessatti biyya tokko akka waliin jiraattan abdii fi du'aa isinii goona. Rabbiin biyya takka keessa nagaan isinaa jiraachisu. Rabbiin fuula nagaatiin walitti isinaa deebisu jenna. Milkii gaarii karaa nagaa hawwii karaa nagaa deemisiin jenna. Galatoomaa viidiyoo kana laayik sheer godha. Yoo yaa kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa keessan nagaa miti nagaa kooti galata rabbi. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a baay'ee takka deeddeen illee Raachuu wajjin jechuudha. Maaliif hoo jettanii jechuun baay'ee takka bakka waliin gammadanii turanii akka suura isaanii arginutti immoo baay'ee takka ishiin illee gaddaa jirti jechuudha. Akkamitti biraa deema kan jettu obboleessa koo tokkicha kana akkamitti gatee deema biraa jettee baay'ee takka ofitti gaddite. Dhugaa baay'ee takka akkuma yeroo gammadanii immoo yeroo nama gaddee intini jedha wal biraa deemanii nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka walaakin rabbiin immoo yoo haala isaanii mijeesse nama bakka tokko jiraatu isaan haa taasisu jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka garaa nama nyaatanii baay'ee takka mummu'amaa jirti jechuudha. Nama gaddisiisti dhugaa naa kanaaf rabbiin isaan lachiifuu haala mijeesse akka isaan wal bira jiraatan rabbi isaan haa taasisu. Isaan wal malee homaa hin qabani waan ta'aniif rabbiin haala isaaniif haa mijeessu dhugaa. Obboleettiin Raachuu Tasfaayee hawwiin tan torbaan tokko dura gara Itoophiyaa dhufte amma immoo deebitee gara biyyarraa dhufte gara biyya Faransaay deebi'aa jirti. Gaafa durii miira tokko qofa ture miira gammachuuti har'a immoo miira wal makatu jira. Keessaafuu isii irraa akkuma suuraa irratti argaa jirtan humnaan biraa deemaa jirti garaa ofii gadi hidhattee dirqama waan ta'eef biraa deemaa jirti. Raachuun immoo torbaan tokko isii bashannansiisee bakka hunda isii geessee wantoota kana dura itti dhagamaa ture kophummaa kana dura itti dhagamaa ture akka obboleessa gaarii qabdu akka immoo fira gaarii qabdu itti agarsiisaanii ture. Kunoo har'a immoo dirqamaan kaatee biraa deemaa jirti. Kun hundi wanni xiinsammuu isii keessatti kana dura galmaa'e wanti akka addaa jiraachuu adda dhalachuu san hunda sammuu isii keessa ture keessaa dhiqee sammuu nagaatiin gammachuudhaan geggeessaa jira. Garuu isiin immoo dirqamaan biraa deemaa jirti. Sababni Raachuu obboleessa akkanaa qabaachuu isii kanaan dura waan hin beektu ta'eef amma immoo obboleessa gaarii nama jabaa akka qabdu waan argiteef dirqamaan biraa deemaa jirti. Raachuu koo wanni siin jedhu rabbii yeroo gabaabaa keessatti biyya tokko akka waliin jiraattan abdii fi du'aa isinii goona. Rabbiin biyya takka keessa nagaan isinaa jiraachisu. Rabbiin fuula nagaatiin walitti isinaa deebisu jenna. Milkii gaarii karaa nagaa hawwii karaa nagaa deemisiin jenna. Galatoomaa viidiyoo kana laayik sheer godha.